Ashamaa harka fuuni daawwattootaaf dhaggeeffattoota Finfinnee Maltiimiidiyaa. Nagaan keenya kabajaa bakka irraa nu hordoftan maratti isin qaqqabu jenna. Akkam jirtu? Oduu ammaaf qabanne isin biraan geenya. Haga xumuraatti nu waliin turaan afiirraa keenya. Ambootti balaa konkolaataa tasaan lubbuun namoota 10 darbe. Bulchiinsa magaalaa Amboo iddoo addaa Taltallee jedhamutti guyyaa har'aa ganama keessaa sa'a 3 irratti konkolaataan FL lakkoofsi gabatee isaa Ooroo 37,177 ta'e magaalaa Amboo irraa gara Gudar osoo imalaa jiru konkolaataa wal harkisu Eerotiraakii kan lakkoofsi gabatee isaa 87,692 ta'e waliin walitti bu'uun lubbuun namoota 10 darbeera. Kana malees akka gabaasa biiroo kominikeeshinii magaalaa Amboo irraa argametti balaa suukanneessaa kanaan miidhaa cimaan namoota 5 irra dhaqqabeeti jira. Odeeffannoo jiruun ka'umsi balaa suukanneessaa kanaa konkolaataan FL fireenii to'atamuu sababa dideef konkolaataa wal harkisutti bu'ee jedhan diviizhinii nageenya tiraafikaa qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Ambootti gargaaraa inspeektaraa kan ta'an Dhimma Beettashoomaa. Balaa uumameef gaddatti dhaga'ame ibsuun waqtiin kun waqtii roobaa waan ta'eef konkolaachiftoonni of eeggannoon akka konkolaachisanii fi qaama konkolaataa isaanii akka to'atan cimsanii dhaamaniiru. Biiroon kominikeeshinii magaalaa Amboo maatii fi firoottan namoota lubbuu dhabaniif gaddatti dhaga'ame ibseeti jira. Finfinnee Maltiimiidiyaa illee maatii fi firoottan namoota lubbuu dhabaniif gaddatti dhaga'ame ibsa. Oduu keenya biraatti yoo ceenu walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kan ta'an Aadde Burtukaan Miidhagsaa fedha isaaniitiin aangoo gadhiisaa akka jiran beeksisan. Waggaa 4 walakkaa darbaniif walitti qabduu boordichaa kan turan Aadde Burtukaan tasa aangoo gadhiisaa akka jiran kan beeksisan fuula miidiyaalee hawaasaa isaanii gubbaa irratti. Aangoo gadhiisuuf sababa murteessaniif yoo himan fayyaa koo akka ta'utti eeguuf boqonnaan yeroo dheeraa na barbaachisee waan argameefi jedhan. Murtee fedhiin aangoo gadhiisuu kana akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajji 5 bara 2015 waajjira Aafiyaa'ii mana maree bakka bu'oota uummataaf xalayaa erganiin beeksisuu seeran. Aadde Burtukaan gaafatama boordii filannoo Itoophiyaa keessaa qaban irraa guutummaatti kan ka'an akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 1 bara 2015 akka ta'e ibsanii yeroo hafte keessatti hojiilee koo hin xumuramin jiran xumuruu fi gaafatama ce'umsa bulchiinsaa raawwachuudha jedhan. Aadde Burtukaan bara bulchiinsa Addawaawii keessa yeroo dheeraaf hooggantuu dhaaba mormituu turan. Himannaa adda addaanis hidhaa kan turan Aadde Burtukaan Miidhagsaa waggaa 4 walakkaa dura biyyatti deebi'uu isaaniin dura waggootaaf Ameerikaa jiraachaa turan. Aangoo walitti qabdummaa boordii filannoottis kan dhufan waamicha ministeerri muummee Abiy Ahmed taasisaniifiin. Aadde Burtukaan turtii isaanii waggoota 4 walakkaa keessatti filannoo biyyaalessaa tokkoo fi riifarandamii 3 raawwachuu isaanii ibsan. Gaafatama natti kenname seera qabeessummaa, haqummaa fi gaarummaan raawwachuuf yaalaa tureeraa jedhan Aadde Burtukaan. Itti dabaluunis gama koon amanamummaa boordichaa fooyyessuun sochii paartilee siyaasaa jajjabeessuuf hojii hojjenneen milkoofneerra jedheen amanaa jedhan. Paartileen siyaasaa yeroo murteen isaan hin gammachiisne darbullee boordicha waliin wal hubannaan hojjetaa turan jechuun galateeffataniiru. Ogeeyyii buleeyyii boordichaa waa'illan isaanii dubartoota ta'an muummee ministeeraa Abiy Ahmedii fi mana maree bakka bu'oota uummataa galateeffataniiru. Oduu keenya biraatti yoo ceenu qondaalonni mootummaa fi hooggantoota tika nageenyaa daldala warqee seeraan alaatti hirmaatan 32 to'annoo jala oolchuu tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Namoota to'annoo jala oolan keessaa 8 aangoota mootummaa fi hooggansa caasaa tika mootummaa yoo ta'an 7 ammoo eeyyama seeraa da'annaa godhachuun daldala seeraan alaa osoo raawwatanii akka argamanii fi 17 ammoo daldala seeraan alaa kana daddabarsuun kan himataman ta'uu ibsicha addeesseera. Aangoonnii fi miseensonni tikaa kunneen itti gaafatamummaa itti laatame cinatti dhiisuun kallattiidhaan oomisha warqeetti hirmaataniiru jedhe.
naannoo Benishaangul Gumuz aanaa Kumrukitti hoogganaan biiroo faayinaansii fi misoomaa obbo Kamaal Mahammad, hoogganaa biiroo qonnaa obbo Abdul Kariim Yoomidaa, itti aanaa qajeelcha poolisii aanichaa koloneel Muuneem Suleemaanii fi itti aanaa bulchaa aanichaa kan ture obbo Asayid Aligib to'annoo jala ooluu ifoomseera. Naannoo Gaambeellaa aanaa Diimaatti hoogganaa biiroo albuudaa obbo Uboon Gutoo fi naannoo uummattoota kibba lixaa godina Oomoo lixaatti bulchaa aanaa Beeroo obbo Kabbadaa Burjii fi kanneen biroo hidhata qaban to'annoo jala oolchuu tajaajila odeeffannoo fi nageenya biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Shakkamtoota kanneen wajjin meeshaalee waraanaa rasaasaa wajjin warqee keemikaalotaa fi sharafa biyya alaa wajjin to'atamuu ibsuun qondaaltonni mootummaa kunneen qabeenya biyyittii saamaa turaniiru jedhe. Yakkoonni kunneen biyyittii qabeenya guddaa akka hin arganne dhabamsiisaniiru jechuun yakka wal fakkaataa saaxiluuf cimee kan itti fufu ta'uu tajaajilli nageenyaa fi tasgabbii ibseera. Haaluma wal fakkaatuun lammiilee biyyoota biroo daldala seeraan alaa irratti hirmaatanii argaman 29 torban lama dura to'annoo jala oolchuu ibsichi yaadachiiseera. Egaan hordoftoota keenya kabajamoo taatan oduun ammaaf jenne kana fakkaata ture. Waan hordoftaniif guddaa galatooma. Chaanaalii yuutuubii Finfinnee Maltiimiidiyaa laayik, sheer, sabiskiraayib godhaa. Finfinnee Maltiimiidiyaa madda seenaaf odeeffannooti.